Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii. Egaa Dr. Bocaalaati. Jalqaba irratti baga jala bultii ayyaana irreecha bara kanaa nagaan geessanii. Egaa akkuma beekamu torban dhufu kana keessa sanbata boruutii fi dilbata isa taanu kana ayyaana irreechaa wal duraa duuban ayyaana irreecha hora Finfinneetii fi hora Arsadii kabajuuf jirra. So isa kanaan baga geessan isinii jechuun barbaada. Kanatti aansee immoo har'amee waa'ee mata duree akkuma mata duree irratti argitan irreechi ayyaanni irreechaa aadaadha moo amantaadha waan jedhu irratti illee waan tokko waan hubannoodhaan ta'uu fi wantoota immoo irreecha irratti ilaalchota jiran seenaa irreechatiin wal qabatee waan irratti dubbannu wayii jira. Anis nama wayii qabadheen dhufeen jira keessummaa haaraadha. Namni kun xiqqoo kitaaba kana dubbisuudhaan beekama, seenaa kana dubbisuudhaan beekama. So innis waan beekurraa, waan dubbiserraa, waan argerraa, waan dhageerraa, waan nu qoodu qaba. Hanga dhuma sagantaa keenyatti isinis nu wajjin turaataniin jechuun barbaada. Egaa keessummaan keenya guyyaa har'aatis obbo Tasfayee Taaboraa jedhamu. Mee obbo Tasfayee maqaa keessanitti biitoo wal baraan hordoftoota kiyyaa. Tole egaa baga ayyaana irreechaa bara 2022 yookiin 2015 isin gahee baga booruu gannaa irraa qarruu birraatti nagaan ceetanii yookiin ammoo baga bacaqii gannaa irraa qarruu birraatti booqa birraatti nagaan ceetanii isin jechuun barbaada. Kanuma. Mee kitaaba dubbisuu akka jaallattu dhagee harkisii kitaaba baay'ee bittee dubbisuudhaan beekamta. Kitaabotaati bittee hedduusaa dubbiseera. Akkamii baay'ina isaa kitaaba meeqa bittee dubbiste? Kitaaba inumani ammanaa danda'ame egaa kana hundas yoo wal fageeffamee dubbatamus baate kitaaba dubbisuuf waa siquuquu qaba. Keessi kee waa dheebochuu qaba. Namni beektaa nyaata qofaa miti wanni beela'amu. Sammuun namaa kunis gaafa beela'uu calqabee waan hin taane dalaga. Innaa maal jechuu barbaadeni kitaabolee gaafa dubbistu itti dhimmoomuu si barbaachisaa. Qalbiin dubbisuu si gaafata. Gaafa bittus maallaqa baasuu si gaafata. Akka carraa ta'e waan gaarii kaaste namoonni baay'een amma fakkeenyaaf asitti akka ergaatitti illee ka ergaa dubbiinatti kakaaste waan si dhibu firiijiin irra qarshii 35,000 TV tokko bituuf yookiin 10,000 olii garuu kitaaba birrii 50 kan dhibbaatis bitanii immoo doomanaa dhabuu baatanii gaariidha ergaa jedhullee nan qaba. Dubbisuun bittee dubbisuun beela sammuu baasaa jechuudha. Waa akka bartu si godhaa, waa akka hubattu si godhaa, naannoo keetirratti waan jirtu keessatti, hawaasa jirtu keessatti waa hedduu akka hubattu, wantoota hedduu haalli jiruu hawaasaa, seenaa hawaasa sanii akka dubbattu akka bartu si taasisa jechaadha. Isa meeqa bitteettuu fi isa yaadachuu illee hin danda'u garuu hedduun bite kitaabolee akka godaannisa Siimagan kan obbo Inseenee Makuraa barreesse kan gara afaan Oromootti Sidinii Sheeldanii kan barreesse kitaaba akka Duudhaa kan jedhu kana Maammoo Gadaa barreesse kitaaba Ooyiruu Beelladootaa kan jedhu kan innis translate ta'ee sussuun ni jira. Gaamma kan yaadadhu tokko keessa sittimaa dilbii kan jedhu tokkos ni jira. Imimmaanaadha kan jedhu asoosama bareeda ture innillee yeroo isaa ture bareeda ture. Gundoo Booree kan jedhu kitaabolee durii keessaa waan akkasii kana binneetuma dubbisaa turre keessattuu immoo kitaabolee bicuuwwan matseetii kan waldaa Maccaaf Tuulamaa bara dur keessa barreessanii qorannoo adda addaa miseensotaa fi uummataaf raabsaa turan faas akkasuma waan akkasii kana dubbisaatuma turre. Sammalees gaazexaa afaan Amaarinyaatiin barraa ture 90moota keessaa
kan akka wancifii kan akka seefana balbaal wantoota akkasii kana eegne tuma gaa torbanitti gaafa ishiin baatu dubbisaa turre suni ka waa tokko akka hubattu si godha jechuudha waan akkasiitu jira kanuma jechuu barbaada. Baay'ee namatti tola. Asirratti illee akka dhaamsattan irra deebi'an illee dhaamuu barbaadu namni hanga danda'ameen yeroo ammaa kana barteen kitaaba dubbisuu namaa baay'ee laafaa dhufeera. Keessattuu gaarga bilbilli ismaartifooniin kun baay'ee babal'achaa dhufe barteen namni kitaaba dubbisuu baay'ee laafaa dhufe kun immoo sama'u miidhaa mataasaa qaba. Kanaaf akka dhaamsattan irra itti dabalu namni keenya dargaggeessi keenya bilbila qofarraa wanuma tokko laalaa ooluu qofa osoo hin taane kitaaba illee bitee dubbisuu qaba jechuudha. Kitaabota adda addaa bitee dubbisuu qaba. Tarii bilbilumarrallee argachuu danda'a garuu immoo san hunda bilbilarraan argamu kitaabonni bilbilarra hin jirre hedduutu jiru. Kanaaf kitaabota sanniin binnee dubbisuun deebisnee aadeeffannu jechuun barbaada. Egaa kitaaba ati yaa'u akkuma nutti himte kitaaba hedduu bittee dubbisaa turte. Anis quban qaba. Egaa kana kan goote sirraa hafee yookaan immoo sooressa taatee osoo hin taane fedha waan qabduuf akkuma jette sammuu namaa ni beelaa isa jette saniif beekumsaaf jecha kitaaba bittee dubbisaa turte. Nullee immoo kitaabota ati bitte san hedduu isaa dubbisnee waa adda addaa irraa hubanne. So mee kitaabota kanneen keessaa kanatti baay'ee dinqisiifattuu fi kan baay'ee jaallattu. Akkasumas immoo namoonni biraallee otoo dubbisanii jettee addatti kan rikomandu. Ka kitaaboleen dinqisiifadhu hin jiru akkuma sila sii kaase akkaataadhumaa fi akaakuu isaaniitti irratti hundaa'e amma kitaabni seenaa xinsammuu kan baacoo adda addaa mammaaksota kan qaban hin jiru jilliidhaan kan ba'anii gama kitaaba seenaa keessaa amma fakkeenyaaf kan baay'ee natti tolee qorannoo gadi fagoodhaan kan barraa'ee keessattuu seenaa uummata Oromoo bara durirraa kaasee jechuun ragaa qabatamaa wajjin waan qorannoo irratti hundaa'e callisee kan barraa'e yoo ta'an amma kan Taaboor Waamii barreesse yeroo sana afaan Amaarinyaatiin an dubbisanii amma afaan Oromootittis hiikame jechuun dhagee garuu kan afaan Oromoo san illee dubbisne kan Amaarinyaa sanan dubbise የውገና ድርሰቶችና የእውነት ታሪኮች ይላል keessattu waan gaafa Afrikaa fi kaababaa Afrikaa kana keessatti haala hortee kuush kana wal qabatee warra qarooma kuush durii kan hanga ammaatti jiru kana haalli inni itti hammatee barraa'e waan addaati deebi'ee immoo kitaabichumti suni wabiisaa arkeolojii irratti waan hundaa'e waan qorannoo gaarii qabu kitaaba bareeda amma kitaabni sun kitaaba seenaa keessa baay'ee gaariidha. Lammataa irratti immoo seenaa uummata Oromoo hanga jaarraa 16ffaatti kan jedhu sun illee waan Oromoon qabu kana akkam seenaa inni qabu kana waan babbareedatu achi keessa jira illee waan gaariidha. Gama kitaabolee immoo xiinsammuuti yoo fudhanne kan obbo Seenee Makuraa barreessan kan Damadaamuu jedhu kitaaba keessattuu hojiidhaaf nama kakaasuudhaaf si jajjabeessa haamilee sitti tora beekta si'eessituudha. Wantoonni achi keessa jiran waan hedduu nama gammachiisu waan hedduu namatti tolu namni tokko hojiilee nufuu akka hin qabne irra deddeebi'ee akka hojjechuu qabu maal gorsa seete sitti fakkaate nama taa'ee umaan hojjennerra isa hojii jalqabee kufetu irraa gaariidha jedha. Anamma waan akka kanaa kan jiraachuu achi keessatti arge. Maaliif jennaan namichi suni waa bu'aallee haadhabuu iyyuu malee akka waa argatetti akka waa baretti kufaatii isaa sun immoo maal akka ta'e keessa deebi'ee gaafa laalu namni sun daandii milkaa'inaatti akka dhufu waan akkasii kana ibsa waan akkasii jijjiiru gaa kitaaboleen waan akkasiiti. Kana kanatu jira. Galatoomii ibsa bareeda nu laatte waan kanarratti meegaa amma kallattumaan gara mata duree keenya kan guyyaarraa kan irratti dubbachuudhaaf jirrutti yaaceenu kan jalqaba irratti ilaallu seenaa irreecha wal qabatee waan jiru wanti beekamu jira yoom akka jalqabe akkasumas immoo haalli addaan citiinsa isaa akkuma beekamu ayyaana irreechaa duratti kaasee kabajamaa akka turee fi keessattuu immoo kan hora Finfinnee kun gidduudhaan addaan citee akka ture nullee argaa turre addaan cituu isaa dhagaa turre ammallee waggaa 4 dura deebi'eetoo jalqabeera. So isa sassanii wal qabsiistee wanti nu kaastu
ni jira. Waan babbareeda kaaste gaawaan si ajaa'ibu wanni Oromoo kun wanni adda hin citin hin jiru beekta. Bara jaarraa 16ffaa 15ffaa kana keessa yoo ilaalte gadaan addaan citee ture. Cinna gadaa jedhama barri sun iyyuu addaan citee ture. Odaan nabeetirraa gaafa gadaan addaan citu gara odaa roobatitti godaananii turan. Kanaaf wanni Oromoon qabu wanni addaan citin maaltu jira? Wanni hin badinis hin jiru, wanni addaan citinis hin jiru. Citeera sirriidha. Waggaa 100 fi wayii addaan citee jira. Maal kana qofa amma gara Tuulamaa kana yoo dhufte waldaa qaba bara. Waldaa wasiin jedhu waldaa amma akka amma bifa saayinsiitiin jiru kan odoon taane waldaan gosaa hin jira. Namni walitti deemee walitti dhufuun gosaan namni walitti dhufuus waan biraa fi miti. Gosummaa maal kaasuudhaaf odoon taane tokko gosti gosa fuudhu, gosti gosatti hin heerumu. Waan akkasii sun akka hin dhalanneef akka wal baruuf namni akka wal beekuuf waldaa firaa jedhu. Waldaan firaa sun hunduuyyuu addaan cite. Wanni cite hin jiru jechuu barbaade tanan cinna gadaa jedhama. Kunillee cinna irreechaa yoo jenneen waan hin ibsa jedhee yaada. Kanaaf waan Oromoon qabu waan baay'ee adda cite. Yoom calqabee yoom irraa kaasetti kan jedhuuf kaakuni duudhaa fi eenyummaa hawaasa kanaatiin wal qabata. Durii kaasee keessattuu gara Tuulamaa kanatti waanuma inni qabu wajjin akka ture. Irreechi irreeffatamaa akka turedha. Akkuma calqaba irratti bagattiin isin geessan jennee kaasne baroota kumaan dura akka calqabe aaduma isaa wajjin hin jira gaa guyyaa akkanaa bara akkanaa illee yoo jechuu baanne oo xiqqaate waggaa 5,000 7,000 sanii ol lakkoofsisuu akka maluudha. Maaliif jireenyuma hawaasa Oromoo kana wajjin kan walitti hidhatee adda baasuu hin dandeessu. Kana gaafachuudhaaf uummanni Oromoo yoomirraa kaasee as jiraachuu jalqabee yoo jenne immoo akkas ta'uu qabaadha. Gaafuma Oromoon jiraachuu jalqabu aadaa isaatti jiraachuu itti fufee eenyummaa isaa seenaa isaa sanuma keessa jira gaa irreechisi. Irreechisi akkasitti gaa waan akkasiitu jira. Kanaafuu yeroon isaa dheeradha. Dheeradha bara dheeradha kaa guyyaa isaa kanas jechuu baannu inni sun gaa qorannoo addaa gaafachuu danda'a. Garuu ammoo baroota kumoota lakkaa'uu akka danda'udha wanni isaa kan asirratti ibsuu dandeenya. Anillee waan kana irratti artikiloonni ani arge hedduun isaa irreechumti kun yoom jalqabe kan jedhu kana even lakkoofsuma isaa yoom akka eegale kana baruufillee waa adda addaa kana lallaalan ture. Haa ta'utii garuu wantoonni kan ka'an guyyaan isaa kana bara kana irreechuu yoo baatan dhaloota Kiristoosin dura yeroo dheeraadhaan dura dhaloota Kiristoos yeroo dheeraa isaatiin dura sanii dura kaasanii Oromoonni naannoo garaagaraa ayyaana irreechaa kana kabajaa akka turanii fi garuu immoo akka ammaa kanatti akkuma beekamu baay'inni namaas akka ammaa kanaa miti bakka hundaa walitti dhufanii akkasitti illee ta'uu baatu yeroo dheeraadhaan dura dhaloota Kiristoosin dheeraadhaan dura ayyaana kana kabajaa akka turan anillee waan akkasii kana argeera. Galatoomii kanatti aansee gaafii nama baay'eetii fi yeroo tokko tokko inumaa akka burjaajitti kan namoonni lakkaa'uu barbaadan irreechi aadaadha moo amantaadha kan jedhu irratti gareen kun aadaadha gareen kun amantaadha warri immoo amantaa biraa keessa jiran irree kan keenya miti kan amantaa waaqeffannaa fa'aadha kan jedhu jira namni kun immoo lakkii irreechi aadaa Oromoo hundaati. Kan jedhu jira warri kun immoo irreechi inumaayyuu ayyaana guddaa akkuma biyyaatti sabaaf sablammootu irratti waan hirmaataniif kanuma sabaaf sablammoota illee ta'uu danda'a kan jedhamu jira. So mee kanarratti maal jetta ispeeshaalii aadaa moo amantaadha isa namoonni jedhan kanaaf asirratti akkam waan kaname. Duraan dursee irreechi aadaadha moo amantiidha jedhanii yeroo baay'ee waan kana kaasuun kuni waa lama of keessaa qaba. Inni tokko dhugumatti baruuf kan nama gaafatu jiraachuu mala. Lammataa immoo burjaajii uumuuf akka wanni kun badu kan barbaadan lambar lakkoofsan qabani. Akka irreechi dhaabbatu akka badu kan barbaadan lakkoofsan qaban. Maaliif jennaan gaafa irreecha dhaqxu
inni kun baharraa dhufaa, inni kun lixa fagoorraa dhufaa, inni kun kibbarraa dhufaa, inni kun kaabarraa dhufaa, inni giddu galeessaa immoo asitti eegee simataa. Kana hunda gaafa dhufu aadaa uffannaa kan toora isaa jiru san uffatee itti bareedee faayamee bareedee dhufa. Gaafa kana argu kan ijji diimatu lakkoofsan qabu jechuudha. Burjaajii uumuun kan barbaachisee fi sabni kun amantaa garaa garaa qaba beekamaadha. Musliimni hin jira, kiristaanni hin jira, waaqeffataan hin jira. Jara kana adda babaasuuf wanni isaanii yeroo hunda ishuu godhanii as babaasaniif. Viidiyoo barri isaa irra darbe fa'a akka waan Oromoo lagatti waan akkasiititti kunoo dhadhaa waan adda addaa muka dibanii waan kana fakkeessuudhaan waan sana xureessuu gadi buusuudhaan kan irratti ta'e jedhanii hojjetantu jiru. Inni guddaan garuu waa'ee amantaa ofiitiifis dhiphatee odoo hin taane saba kanaafis yaadee odoo hin taane qoqqooddii uumuudhaaf akka qoqqoodamuuf akka irreecha lagatuuf amantaa isaa qofatti jabeeffatee yookiin waan biraa keessa isaa jiraatu garuu waan irreecha jedhamu kun ka'uufi akka hin barbaannetu jira. Haa ta'uti garuu gara gaafititti gaafa dhufnu irreecha ammaa waan baay'eedhaan utubama gaa. Riqicha keenya jechuu hin dandeenya laal. Riqicha keenya. Maaliif jennaan lafa walgeettitii akkuma siin jedhe kuni gaaraa dakaa achitti wal gahaa yaada wal jijjiirutu dhufaa aadaa inni tokko hin beekne tokko barsiisutu dhalataa. Namni gara wal jaalachuutitti dhufaa, walii yaaduutitti dhufaa, edaa akkasii Oromoon akkana aadaa haga kana bal'atu qabna jedhee achitti gaafii wal gaafata jechuudha. San bira iyyuu darbee lafa irreechaa kanatti wal baranii bari yaada wal jijjiiranii gara kitaaba barreessutti illee hin jiru. Kana kan hin barbaannetu jira laal. Kana kan hin barbaannetu jira. Kanaafi wanni suni amma Oromoo san bira kuteera. Waa san bira darbeera. 110 irreecha amantaa dhedhee lallabaa oole namni jalaa qabu hin jiru. Kana jala muree beekuu qaba xiqqaanis guddaanis beekanis wallaalanis jaarsis jaartinis dargaggeechis xiqqaanis guddaanis kana beekuu qaba. Otoo badee sirnoota nama nyaatawwan darbasan keessa bada ture. Egaa akka rabbiitiif galannaa ga'u har'a ga'ee jira. Aadaa saba bal'aatii kan uummanni bal'aan kun keessatti of arguudha. Gara guduunfaa isaatti yoon si yoon jedhu amma fakkeenyaaf gaafa dhufee irreecha sayyoo dhaqxu ayyaana galataati hin galateeffata. Maal galateeffata jennaan ganni booruu dhaqa. Amma gara tuulamaa kanatti baga booruu gannaa irraa qarruu birraatti nagaan ceetanii gaafa jedhu booruu jechuun waan boore. Maddi burqaan burqullee bishaan booruutu itti gala. Haroon hin booraa. Duumessatu jira, roobatu jira, hojiidhaan namatti hin tolu, fira gaafachuus itti hin tolu. Beellan illee laga ce'anii marga dheeduu hin danda'anii, dhoqqeetu jira, waan hedduutu jira ka. Kanaaf amma birraan kun gaafa dhufu ganni suni ka kan bakakkaa qabu, kan duumecha qabu, kan rooba qabu, kan lolaa qabu, kan lagni guute hundi kan qabu sun darbeet lagnis gadi xiqqaatee namni fira isaa ce'ee gaafataa, gosa isaa ce'ee gaafataa, maatiif maatillee addaan kuchuu danda'a ka ganni suni. Kanaaf jecha baga qarruu lagni gaafa gadi bu'u hin qarrara. Qarruu jechuun isa gaa qarraraa argatta jechaadha waan qarrara jechuudha. In taliila ta'a. Kanaaf amma qarruu birraatti ceetan habaaboon hin dhodhooti. Habaaboo san kanaaf egaa. Habaaboon sun amma yeroo san malee hin jirtu amma habaaboon birraa sun habaaboo birraa dhuun. Habaaboo birraa sunuyyuu yeroo birraa san margi qarrillee kan argamu yoomi birraa keessa jechuudha. Kanaaf gaa marga isaa ciratee habaaboo ciratee kan inni karaa malkaa deemee galata yaa rabbii kan ganna waan amma dubbanne san dabarsitee ifa birraa kanatti nu baastee jedheet waaqa isaa galateeffata. Sayyoo galateeffatu amantaa fakkaachuu danda'a ta'a. Garuu waa tokko of keessaa hin qabu kanaan ala. Wanti biraa homtuu hin jiru. Dhiisuma kana maa gootuudhaaf kaa irreecha amantaadhaa jedhu. Irreecha amantaadhaa jedhu. Amma garuu Oromoonni Oromummaa isaatti amanu tokko kana namni addaan baasee jiru kanaaf gurra hin qabu jechuudha. Kanaaf gurra hin qabu. Musliimonni hin dhufuu, warri Ortodoksiin hin naqaa, Pirootestaantiin hin naqaa, waaqeffataan hin naqaa. Bakka Oromoon itti wal ga'u jechuudha. Daawwitii Oromoo isa guddaa keessatti of ilaalu. Mee amma walga'ii isa kam kan akkasitti bal'atee yookiin ammoo waamicha isa kami namni akkas wal danda'e namni hagana baay'atu miliyoona lakkaa'amu
bakka sanitti wal argee Injiru. yoo rarree dhaabbate wal danda'ee ani amma boodanaan dhaquu dhiise malee duratti nan dhaqan ture. Baay'ee xiqqaadha. Akkuma addunyaattu Eh, eventiin akkanaa kan namoonni hamma kana baay'atan bakka tokkotti bifa jaalalaatiin bifa jaalala walitti agarsiisaa waliigalteedhaan gammachuudhaan eventiin akkanatti nama hamma kanaa walitti hammatee baay'ee xiqqaadha natti fakkaata. baay'ee Jiru xiqqaadha. ammoo Baay'ee xiqqaadha. Kanaaf amma saba guddaan kun egaa irreechi isaaf daawwitiidha. Maaliif jennaan amma fakkeenyaaf kan akkuma siin jedhe aadaan nyaataa hin jira, aadaan uffannaa hin jira, aadaan sirbaa hin jira. Kana hunda bakka tokkotti eessatti argita irreecha. Kan karaa nama dhiichisa warra tuulamaa gaafa sirbu garasii immoo shaggooyyee warra harargee sirbaa jechuudha. Garana ammoo kan warra maccaa geelloo yookiin waa biraa sirbaa jechuudha. Kanaaf bakka tokko sanitti dirruma san irratti sirballee gosa garaagaraa uffatallee uffata aadaasaa han gosa garaagaraa achitti argita jechuudha. Kan arguun barbaannetu jira. Kanaaf amma maal godhuu dirqamumaan amantiitti harkisuu dhiibuu tokkotu jira. Namni Oromoo miti abbaa feete sabni biraatu dhaqee yoo irreeffate rakkoo hin qabu. Oromoon waan akkasiitirraas rakkoo hin qabu. Namni kamiyyuu maa irreeffatte kan jedhuun hin jiru. Akkasi. Hayyee ibsa gaarii nu laatte asirratti wanta baay'ee gadi fagoo nu kaaste numaayyuu. Anis asirratti yaada keenan qooddadha. Garuu waan tokko xiqqoo waan taree wantoota dudubbisee fi waan argerraa irreechi aadaa moo amantaadha isa jedhu kanarratti wanti kun anatu arge ta'uu beeku bara kana keessa baay'ee bal'ataa dhufe keessattuu sooshaal miidiyaarra deemaa dhufe Oromootuma duratti irreecha deemantu warra amantaa biraa keessa jiran fakkeenya amantaan akkuma duraati jette amantaa hunda keessaayyuu deemaa turanii Oromoo mootii sabni biraatu dhufaa ture saba biraa qofayyuu miti lammiin biyya alaatu dhufanii guyyaa irreechaa kana nu wajjiniin irreecha kabajaa turan jechuudha kana hundi keenya kan ofii argine jechuudha ija keenyaan. So kun ta'ee bakka jirutti immoo barana ibin Oromootuma gidduutti iyyuu irreechi aadaa irreechi amantaa warra waaqeffattootaa qofa waan ta'eef nun ilaallatu waan jedhu waan argeef yaanan gaafii kanallee kaasuu barbaade bal'achaa dhufe sooshaal miidiyaa irratti ho'aa dhufe. Kun egaa maaltu waan kana fide wantoota ati jettu kana keessa jira. Garuu ani waan tokko waan asitti dabaluu barbaadu irreecha kana keessa tokko bakka keessa jirurree maata argodha. Amantaan keessa jirurree akkatti waan kana ilaalu ni murteessa. Amantaan namni keessa jiru akkatti waan kana ilaalu murteessa. Amantaan kamiyyuu aadaa fi duudhaa saba tokkoo keessaa bahee guddatee sadarkaa irra jiru gahee kan jedhutti amanu. So ija saniin yoo ilaallu irreechi kunis amantaa waaqeffannaa aadaa fi duudhaa saba kanaa keessaa bahee guddatee waan jedhuun yoo wal qabsiisnu irreecha kana keessatti waan lachanuu ni argannaa jechuudha. Guyyaadhuma irreechaa kana amma aadaan ni jira, wanti amantaa fakkaatu ni jira. Fakkeenya amma akkuma duraati kaaste aadaan dhiichisaa hin jira, aadaan nyaataa hin jira, aadaan biraallee jiraachuu danda'a. Sunniin aadaadha. Dhiichisni, shubbisni, nyaanni wantoonni sunniin aadaa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo bakka itti galateeffatan ni jira. Bakka itti uumaa isaanii ayyaanichumtuu ayyaana galatooti jedhama mire. Uumaa isaanii san bakka itti galateeffatanii fi kan kana booda immoo abdii sirra kaa'annee jedhanii bakki isaan itti uumaa isaanii itti galateeffatanii fi uumaa isaaniitiif immoo gara fuulduraa abdii irra kaayyatanii jechuudha. Bakki sun samuu amantaa of keessaa qabdi. So sanas ta'ee kana kaa'ama garuu irreecha kana namni dhaqu kamiyyuu namni saba biraayyuu dhaqa akkuma dura jennee Oromoonni saba amantaa biraa keessa jiranis waaqeffannaa keessa jires ni dhaqu aadaa san kabajanii galuu jechuudha. Isaaniif aadaadha jechuudha. Warra amantaa san keessa hin jiraanneef aadaa ta'uu danda'a. Wallama lolchisiisu. Warra amantaa san keessa jiraaf immoo waaqeffattootas immoo aadaas amantaas ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma dura jedhe walitti hidhata qaba jedhamee waan amanamuuf aadaallee amantaallee ta'uu danda'a waaqeffattootaaf. Warra amantaa biraa keessa jiruuf immoo aadaa ta'uu danda'a jechuudha. Aadaa ta'uu danda'a. So kun immoo naman dhorku jechuudha. Keenya miti nagnu sunii miti wantoonni akkasiis kun tasuma ka'uun qabu akkuma dura jette riqichalleedha jechuudha. Riqicha fi daawwitiidha jettee ibsite wanti kun jecha wanti kana baay'ee ibsa. So isa kana baay'ee natti toleera. Kanan jechuu barbaada. Gaafileetta itti taansinee kakkaasnurraa irree keessaa kakkaasteetta yaadota falmisiisoo tokko tokko irreecha irratti Oromoota gidduutti kan ka'u kanallee nu kakkaaste
yeroo tokko tokko amantaa gargarii waan ta'eef nuni ilaallatu waan jedhu san kaasnee irra waan ta'eef irra deebi'uu barbaachisu. Inumaayyuu gabaabumatti ayyaanni kun Oromoota amantaa garaagaraa keessa jiran, Oromoota naannoo garaagaraa jiran, Oromoota biyya garaagaraa jiran inumaayyuu bakka tokkotti fidee akka riqichaatti bakka tokkotti fida malee waan adda baasuun qabu an jedhuun irratti walii nama galchanatti fakkaata. So inumaayyuu Oromoo walitti fidee bakka tokko fida malee ayyaanni kun yaada garaagarummaa yaadaa hin uumu jechuudha. So isa kanarratti namni kamiyyuu walii gala. Kanatti aansee waan xiqqoomee gidduudhaan illee duratti kaastee turte Oromoo fi saba biraa gidduutti yeroo tokko tokko tarii namni dhuunfaa jechuu dhiisuu danda'a. Yeroo jedhamuun nageenya ayyaanni kun ayyaana seexanaati, ayyaana seexana gabbaruuti, achitti dhaqanii dhadhaa dibuu, achitti dhaqanii maal godhuu kan jedhamu kun ni jira, ammayyuu ni jira nan argaa. Oromoo keessarree aan akkas jedhu waa'ee namuu dannee warra saba biraa keessaa kan akkas jedhee amanuu fi dubbatu ni jira. So inni kun maaliif jedhamaa fi isa kanarratti duras tuqxeetta garuu xiqqoo adda waa lama keessattuu wanni Oromoo kun yoo ka'u waan baay'ee kaasuu dandeenya. Waan seexanaati, wanni seexana caaluu oduu jiraatetti maxxansu. Seexana caaluu jira laata hin beeku. Idumatti maxxansu. Waan Oromoon of harkaa qabu tu barbaadama maleedha. Waan inni godhatu waan aadaa isaa haa ta'u, afaan isaa haa ta'u, seenaa isaa haa ta'u hin jaalatamu. Seexanumatti harkifama. Hundi wanni inni qabu seexanumatti garasitti deemaa jechaadha. Akka kuni waa lama gaafa siin jedhu tokko jibbarraayis ka'uu danda'a. Kan biraa immoo maal akkamsiin jedhee waan mootii jettu si walaalchisa waan isaa beektaa jechuun amma fakkeenyaaf Oromoon tokko meema uffatuma aadaa kana mee fudhadhu. Har'a Finfinnee keessatti bakka hundatti amma uffanni aadaa gadi ba'ee hin gurguramaa maaliin jedhama waan akkasiiti. Duratti bar uffata dibbiqqoo dalgee waan callee qabu kana wandaboo uffatanii gaafa deeman uffata seexanaati jedhama. Uffata bakka akka seexana wayii ta'etti keessattuu waan callee wal qabate kana akka seexanaatitti akka jinnii waan hamaa afuura hamaa lafarraa nama balleessuu wayiitti godhaniiti itti hojjetamaa ture. Kanaaf amma inni sun jibbarraa kan ka'e waan sana balleessurraa kan ka'e waan Oromoon qaba jedhu kana balleessuudhaaf kanaaf amma gara seexana gara jinnii garasitti harkisu. Garuu amma dhiibbatee uffanni aadaa Oromoo bareedee gaamma uffata isaa keessaa amma kan callee of keessaa dhabe hin jiru gaamma caaccullee irratti hodhuun kun dhufee jira. Callee kanallee kaan mormatti kaan qaarmaa addatti godhatanii maal jechuun kun amma bareedee gaafa jedhu immoo inni san maaliif amma sanirraa amma immoo gadi bu'an seete waan namni gurratti kennu dhabameef namni waan kootii ati haasoftee dhiistee naaf dhimmaa miti waan koo anuma beeka jedhee namni waan ofii sanitti waan goree deemsa isaatti fufeef. Kunis amma inafa. Har'aaf boruuf amma akkasii maalidhaa garaagarteen akkasii kun amantaadha jedhanii garasitti harkisuu garasitti dhiibuun kun hinafa amma yeroon booda. Hinafa waan hafuudha. Maaliif jennaan namni beekaa deema hubachaa deema gaafa hubachaa deemu hin dhiisa waan gadi bu'aa akkasii waan akkanaa kana hin dhiisa jedhee tayyaada. Waan akkasiiti. Wanta kana akkuma dura jenne ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Riqicha bakka namni hedduun itti wal arguudha. Nama miliyoona hedduudha lakkaa'amuun irratti wal argu guyyaa irreechaa kana. So tarii waan san inaaffaa fa'aa ta'uu danda'a. Waa lama kanas hin jedhe jibba yookiin inaaffaas ta'uu danda'a. Waan san dhabuudhaallee ta'uu danda'a. Akkaatiyyatti immoo jibbarree ta'uu danda'a jechuudha. Kan nu jibbu sudaanuma qabna namarree hin jibbinu. Kan nu jibbinuma qabna. Nusaan hin jibbinu nuwaa jibbani nuumaan hin godhan jibbisaati. Humaan hin godhu. Har'a geenyeerra jibba dabarre. Kanaaf wanticha tarii dhabuurraa kan ta'edha waan ta'eef nama dinqu wantoota akkasii gochuu isaanii garuu immoo wanti isaan jedhan kana tokkichi wanti nu beeknu hin jiru jechuudha. Irreechaa amma ayyaana irreechaa kan bishooftu ijoollummaa keenya kaasnee deemaa turre garuu waan isaan jedhan kana takka argine hin beeknu jechuudha. Yeroo seexana jedhan kanas yoo waan qallaban hin argine seexanuma jedhan kana san jiraachuuf dhiisuu isaallee baay'ee hin beeku. Kanaaf kun sammuudhuma isaanii keessa jira sammuudhuma isaanii keessa jiraata sammuudhuma isaanii keessatti du'a awwaalama malee nu biran jiru waan ta'eef baay'ee nu ilaallatu fi ittiin dhiphannu. Inni biraa
Mee irreechi kun akkamii tokkummaa Oromoo jabeessuu irratti gahee akkamii qaba? Amma gaafii gaarii na gaafatte silallee amma riqicha wanni jenneefi sagaltamoota keessa hin beekna namoota lakkoofsaanii kuma kurnee kuma dhibbee maal yeroo sana waa irreechaa kana miidiyaan gabaasoo eenyu akka ta'e beekta sagalee bilisummaa Oromoo qofa galgala isaa irreechi immoo kan inni oolu sanbata guddaadha sagaleen bilisummaa Oromoo immoo 80moota fi 90moota keessa guyyaa sanbata guddaa roobii fi jimaata qaba booda guyyaa lammaffootti dabalan yooni dogoggore na sirreessuu dandeessa garuu guyyaa sanbata guddaa sagaleen bilisummaa Oromoo yeroo hunda galgala sa'aatii 2 hanga 2 walakkaa afaan Oromoo 2 walakkaa amma 3 immoo isaantu tamsaasa waan irreechaa namni dubbatu hin jiru kan kana achi baay'ee isaanii kan hirmaatu immoo eenyu seetee barattoota haayiskuulii elementarii aga tokko jiran ijoollee barattoota yuunivarsiitii Finfinnee bakka adda addaa kan jiran kanatu baay'inaan irratti hirmaata ture waan kana sirriitti waan aadaa kana achitti argita aadaa Oromoo haga tokko keessattuu waan uffataa wal qabate kan achitti kanatti argitu maal goona seete yeroo sanii gaafa irreecha hora Arsadii Bishooftuu kana deemnu uffata aadaa peestaala gurraacha keessa godhatta gaafa sakattaamee sirratti argamu dargaggoo hoo taate mataa gogaa sirraa haadu beekta si qabanii anillee wanarra ga'uu baate hiriyyaan koo kan baay'ee wajjin guddanne mataa gogaa irraa haadanii uffata sanis irraa baasanii achi bulchanii barii immoo dhufe gaafii tokko malee hidhamtaa gaafii tokko malee baata jechuudha ilaala argita maaliif jennaan kaa waan sun hin barbaadamu akkuma amma siin jedhe suni kaa jibbaa sabni kun guddaadha bal'aadha gaafa tokko ta'e hin sodaatama hin sodaatu sodaarraa kan ka'e sodaanis akka sabni kun jibbamu hin godha beekta akkasuma lafaa kaanii sodaatu Oromoon illee nama sodaachisee yookiin rakkoo namarraan ga'ee odoo hin taane akkasumatti sodaachuurraa gaafa ka'an kun nama miidhu akkasii kana faatu jira ture yeroo sanitti kaa'e agaa xiqqaadha namni amma kanan ga'u akka ammaa kana miidiyaanis amma waa'ee isaa amma miidiyaan hin gabaasne hin jiru hunduu hin dubbata BBC'n irraa dubbata VOA'n irraa dubbata sanaaf sagaleen bilisummaa Oromoo galata guddaa qaba waan baay'eedhaan jechuudha keessattuu waan Oromoo kana gabaasu irratti hojjechuu irratti yeroo sanitti waa'ee irreechaa dorgomaan qabu jechuu barbaadeetanan gama immoo matseetotaatiin wancifii fi warra akkasii kana balbaal kun hin barreessanii hin baasu taateewwan achirratti ture san waa tokko hankanaa achi wanti dubbatamu hin jiru jechuu barbaadeen akkasi gaafii dabalataa soo qabaatte waliin mari'achuu dandeenya. Dhugaadha waan nuti jette kana sheera nan godha hundasaa irreechi tokkummaa Oromoo jabeessuu irratti gahee olaanaa taphachuu qofa osoo hin taane Inumaayyuu kallattii baay'eedhaan ilaalamuu danda'a. Akkuma ati jette kana waan baay'ee of keessaa qaba. Kan ati jette kana irratti dabalatee anis waan walitti dhufeenya cimsuu waan jedhe kana yaada kiyya isa kana nuu kaasteetta deebi'u. Kana irratti dabalatee immoo ayyaanni kun feestivaala guddaadha. Amma akka addunyaatti illee beekamaadha. So isni sun ka Oromoo akka sabaatitti addunyaatti ni beeksisa jedhee namanaa jechuudha. Maaliif jennaan feestivaala kana miidiyaan biyyoolessaa akkuma durattuu tuqxeeti BBC fa'aa Aljeeziraa fa'aallee ni gabaasu. So which means akka sabaatti illee uummata kana sadarkaa addunyaatti caalatti akka beekamu taasisuu irratti gahee guddaa qaba jedhee tan amanaa jechuudha. Kana irratti dabalatee immoo yeroo tokko guyyaa ayyaana irreechaa kana namni akka malee babbareedee ba'a keessattuu warri qarree akka malee babbareedanii ba'u warri qeerroo yeroo baay'ee qorumsa maa keessatti kufu jedhamee xamanama. So achitti illee namoonni wal arganii kan gaa'ela irree ijaarratan ni jiru jechuudha. Kana nani beeku namoonni achitti illee wal arganii gaa'ela kan ijaarratan ni jiru jechuudha. So waan akkasii kanallee keessa haalli itti jiru ni jira. Kana malees immoo namni beektaa nama hamma san baatu bakka tokkotti arguun sun baay'ee si gammachiisa. Especially yeroon ijoollee ture ayyaana irreechaa gaafan jalqaba dura deeman na keessaan banne dafee gammachuu sun jechuudha. Oromoon tun baay'eedha yeroo jedhan duratti akkanuma kitaaba marratti faan arga malee yeroo namni jedhu faan dhagaa malee hin agarre ka. Ani argu Oromoodhuma lakkoofsan xiqqaa ollaa bakkuma ta'e bakka fagoos hin deemtu yeroo san. Sirriidha. Achi gaafa naqu garuu
waan bareedaa amma kana baay'ina qofa miti bareedinni akkas heddumminni akkas varaayitii waan garaagaraatu argita. Diversity hedduu argina. Diversity hedduu achi keessatti argita. Inni sun beektaa yeroo dheeraa sammuu kiyya keessa ture. Ammarree isa santu jira. Kan duraa santu jira. Irreechaa manumaan deemaa bara darbes deeme bara kaanis deeme garuu inni yeroo ijoollummaa deeme sun sammuu kiyya keessatti hafee jechuudha. Maaliif hafee wanna bareedaa waan ta'eef jechuudha. So innumti sunillee even gammachuu alleedha jechuudha. Madda gammachuuti illeedha jechuudha. Wantoota biraa dura jennetti dabalatee jechuudha. So isa kanaan ganoo jenne. Kan asii dabalu amma waan tokkummaa kanarratti amma fakkeenyaaf laali waan si dhibu Oromoo ta'ee waa kana qeequu waa tokko tokko illee haa jedhu malee qalbii yaada qalbii isaa achi jira beektaa guyyaa irreechaa kana. Maaliif jennaan akkuma haa ta'u amma sileebsita feestivaala guddaadha baay'ee bal'aadha. Bal'ina isaa kana keessa waan guddaa kana addunyaanis gaafa laaluu calqabdu inni biraa hafuu hin danda'u. Halagaan yookiin immoo hambii odoo laalaa jiru akkamitti waan sabni kee guddaan kun itti hirmaachaa jiru keessa akkamitti fo'amtee hafuu dandeessa. Inni ulfaata beektaa. Waan aadaa guddaa bal'aa Oromoon qabu keessa inni guddaan tokko ayyaana irreechaa kana. Akkuma sila siin jedhe mana kuma kurnee kan ture sun kuma dhibboota fi miliyoonatti ol siquun kun tokkummaa isaa ibsa bar. Tokkummaa isaa ibsa. Ayyaana irreechatti irratti wantoota baay'ee koo ergaa dabarfateeti mootummaa bara Ihaadigillee koo salphiseera bar. Carraa argateen dargaggoo yookiin qeerroon barasanii daawon wayyaanee jechuudha. Sana addunyaa guututu gabaasaa ture. Maaliif jennaan ija hawaasa bal'aa irreecha san irratti hirmaate fuulduratti gaafa akkas jedhu miidiyaaleen adda addaa ogeessonni miidiyaa namoonni jajjaboon bakka sana jiru maali waan kun waan jedhu. Maaliif jennaan quuqqaa saba kana keessa jirutu bakka sanitti gadi ba'e. Bakka sanitti gadi ba'e. Rakkoo hawaasa kana keessa turee fi dararaa turetu ija baafatee afaan godhatee guyyaa sana akka addunyaa irratti bushaa'u isa taasise sirnicha sana jechaadha. Kanaaf irreechi galata illee qaba. Yeroo baay'ee keessattuu bara mootummaa wayyaanee namni irreecha hora Bishooftuu dhaqe odoo alaabaa isaa hin qabatin odoo mootummaa kana bifa sirbaatiniinis haa ta'u walaloo yeedaloo waan adda addaatiin otoo hin qeeqin namni achi galee hin jiru. Nus keessa turre waan ta'eef jechuudha yeroo sanitti. Kanaaf amma waan rakkoo jirullee achirratti ibsachaa ture jechuu barbaade tanan. Kana hoon jedhu immoo ammas irreechi kan siyaasati maalidha akka hin jedhamne quuqqadhuma isa keessa jiru namni wal bira hooga'u inni kun lixa inni kun baarraa dhufe quuqqaa jiru sana ibsate. Garuu ishuun dhaqeef sanis ta'uu baatu gaafa wal bira jiru rakkoo walitti machuu jechuudha. Walitti machuu jechuudha. Onnachuu tokkummaan gaafa dhufu. Waliin qabda. Quuqqaan kan waliinii waan ta'eef waa achitti walitti dhufe sun quuqqaa san waan qabuuf quuqqaa san immoo ibsachuu wanti godhu inni jira. Waan akkasiitu jira. Waan akkasiitu jira. Kana. Egaa hordoftoota keenya marii keenya karaa dhumaatitti fidaa jirra. Isinis gaa yaada yoo qabaattan yaada nu barreessuu dandeessu. Warri chaanaalii keenyaaf immoo haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan waan kana booda hojjennu waan barnootaanis ta'e waan kana wal fakkaatu akka argattaniif YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Egaa mee gara dhumaati irratti mee dhaamsa maal qabda hordoftoota akka uummata Oromoo akka waliigalaatti ayyaana kana boruuf iftaan kabajuuf jiru. So dhaamsa gabaabaa waan jettuun jira. Dhaamsi ani qabu ka amma tariinullee yeroo xiqqashuu tanallee arganne egaa lafa nagaan jiru keessatti kana dubbanne nagaa dhabee immoo daanditti bahee waan godhu wallaalee ilmaan ofii wajjin rakkatee hiraaraa jiru lakkoofsan qabu namni dararamaa jira kuni sun gammachuu namaan kennu waan nama gaddisiisudha. Sabni guddaan amma naga'u kun rakkoo wal fakkaataa keessaahuu Oromoon lixa jiru, Oromoon Gujii keessa jiru, Oromoon bakka akkamsiin jedhu waan baay'ee nama jeequdha, waan namatti toluu miti inni suni ka Rabbi guddaan ka waan dadhabeen qabu. Rakkoon kun Waaqayyo irraa cabsee irraa cabee akkuma nama kamiitittuu nagaan akka jiraatu
waraanni irraa dhaabbatee, dararaan irraa dhaabbatee, rakkoon irraa dhaabbatee, buqqaatiin amma isaan itti jiran kun rakkoon beelli amma isaan itti jiran kun irraa dhaabbatee akkuma nama kamiitittuu qotatanii, dalagatanii, hojjetatanii, kan daldalus daldalee nagaan akka jiraatu rabbi isaan haa taasisu ergaa jedhuun qabaa fi atillee waan hanqatetti dabaluu dandeessa. Anis asirratti yaada dhaamsa gabaabaan qaba. Dhaamsi inni tokko waan dura jenneen kan wal qabatu ta'ee irreechi kan Oromoo hundaati. Kan namni hundi beekuu qabu kana walitti himuun baay'ee barbaachisaa miti garuu waan argaa turreef namoonni tokko irreechi kan akeleeti kan amantaa kanaati nu ilaallatu waan jedhu san waan argineef waan nu yaaddesseef irreechi kan Oromoo hundaati. Waaqeffattoonni amantaan keenyas keessa jira aadaan keenyas keessa jira jedhanii deemuu danda'u. Hin deemnes rakkina hin qabu. Kana jechuun immoo warri biraa dhaquu hin qabu jechuun miti. Warri amantaa biraatis isaaniif aadaadha. Aadaa keenya jedhanii deemuu danda'u jechuudha. Amantaa isaanii waan biraati garuu immoo aadaa keenya jedhanii deemuu danda'u. Isaaniif aadaa ta'uu danda'a. Waaqeffattootaaf immoo aadaas amantaas ta'uu waan danda'uuf kun akkuma dura jenne addaan nama qooduun qabu. Inumaayyuu riqicha tokkummaa san ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf dhaamsi tokko isa kana irreechi kan Oromoo hundaati kan jedhudha. Dhaamsi lammaffaan waan amma tasfaayeen kaasteen wal qabataa. Uummanni keenya akkuma beekamu waggoota muraasaas rakkoon uumamaas rakkoon namtolchees hedduudhaan miidhamaa jira. Inumaayyuu beelumti kunirree waan ta'e hin beeknedha. Ispeeshaalii umurii keenya keessatti beellamma naannoo hedduu Oromiyaa naannoo hedduu miidhaa jiru kun dhiyoon kana waan dhufeedha jechuudha. Kuni kaamoroof rakkoo uumamaati garuu immoo rakkoo namtolcheetiin wal hammeessa. Akkasumas immoo akkuma namni kamuu beeku rakkoon nageenyaa ni jira naannoo hedduu amma geejjibni hin jiru gadi ba'anii nagaan galuun hin jiru namni ni du'a bakka garaagaraatti daangarratti even Oromiyaadhuma keessattuu karaa garaagaraatiin du'aatiin nama kun baay'eedha. Isa kana namni kamuu naalu inni kunillee ayyaana kana booda kadhannaan achitti taasifamu kunillee kana hunda uummata keenya irraa fuudhee kan darbu akka ta'u abdii qabna. Uummanni keenya ammaan achi rakkoo kana keessaa bahee quufa duratti sanitti gadadoo kana keessaa bahee quufa fi anormaa ta'a jedhamu sanitti akka deebi'u anis gamanumaan hawwaa. Dhaamsa keenya marii keenya guyyaa har'aas asuma irratti goolamna. Tasfeen atis waan baay'ee nu qoodee keessumaa keenya taatee dhufuu keetiif baay'ee galatoome. Yeroo biraa deebinee wal arguu dandeenya. Fayyaa ta'ee. Isinis galatooma. Hordoftoota keenya isinis waan daawwattaniif galatooma. Yaadni jiraannan immoo waan nu haasofne kanarratti yaada qabaannan koomentii jala nu kaa'uu dandeessu. Marii keenya kana immoo yoo jaallattan viidiyoo kana share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahuun dagatinaa. Viidiyoo kanas immoo isinitti tole qofa like godhaa. Fayyaata ayyaana gaarii isin haa ta'u warri deemtan yoo jiraattan tarii isinii mijachuu dhiisuu danda'a warri isinii mijatee deemtan yoo jiraattan wal argaan keenya hora Arsadii fi ayyaana irreechaa hora Finfinneetii irratti ayyaana gaarii isin haa ta'u fayyaata.